Daawwattoota keenyaa nageenyi badhaadhaa kun tamsaasaa jiddugala istiidiyoo OMN irraa isiniif dhiyaataa kan jiru oduudha. Oduu kanaa wajji an Osmaan Kumeeti. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina magaalaa Gincii keessatti loltoota agaaziitiin boombiin barattoota irratti erga darbatamee kaasee adeemsi baruu barsiisuu addaan citee jira. Mormiinis geggeeffamaara. Guutuun gabaasa kanaa akka itti dhiyaata. Magaalaa Ginciitti kibxata darbeerraa jalqabee diddaan barattoota itti fufee jira. Ka'umsi mormii barattoota kun erga loltoonni agaazii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina magaalaa Gincii irratti boombii darbataniiti kaaseeti. Balaa dhaqqabeen ammoo barattoonni fi barsiisonni hagi tokko madaaniiru. Foddaan manneen barumsaatis caccabuu jiraattonni OMN itti himan. Mooraan mana barumsaa loltoota agaaziitiin waan marfamee jiruuf daran akka mormiin kun babal'atuuf karra saaqeera kan jedhan jiraataa magaalaa Ginciiti. Akka agaaziin daandoo sana keessaa ba'anii fi nageenyaan baranna malee amma yoomitti akka horiitti tifkama nuni baranna isa jedhanidha gaaffii isaan gaafatanii kana yoo ta'u namichi waraana ajajaa waraanaa kun haasofsiisuu barbaada afaan amaariffaa haasofsiisuu barbaada ijoollee tasgabbeessuu gaafa yaalu afaan keessa hin barbaanne nun callisnaan waan qabsoo keenya dagannotitti fakkaate kan jedhan asumaan fincilli ka'e isaa booda boombiin gaafa jedhamu ka'e ergasii immoo gaafa lammaffaa immoo lamatti dhuka egaa inni akka dhukaasuma akkamittiin akka dhuka'ugaa gadi fageenyaan hundumtuu waan baqatuuf adda baasee sitti bu'uu hin danda'u dura waan akkasiitu ture. Loltoonni agaazii ofii isaaniitii hokkara kana uumanii barattoota qabanii hidhaa jiraachuu namni kun nuuf himanii jiru. Akka isaan jedhanitti aduu kibxata darbee mana barumsaa irratti loltoonni agaazii boombii tokko yoo darbatan guyyaa kaleessaatis dabalataan boombiin darbamuu himanii kanarraa ka'uun barattoonni haga yoom loltoota kanaan ajjeefamna jechuun kan ammas mormii isaanii geggeessaa jiran. Gaafa lammaffoo tokkotti dhukaa'e gaafa jalqaba kaleessa immoo lamatti dhukaa'e kana keessatti uummata olii gadi ariitee reebuu jettee uummata kanaan hiraarsuu jettee uummata gaafa hiraarsitu nuti yoomillee taanaan Dooktar Mararaan hidhamee fi qabsaa'ooti keenya hidhamanii fi ijoolleen waliin barachuu qaban silaa wareegamaniif waan duubatti nu deebisu hin jiru. Kanaaf mormiin keenya ammoo Oromiyaan walaba baatutti wayinni dhumna yoo hin bilisanii baanaadha bakka dhaadannoon ijoollee kan ture. Isaa booda mana barumsaallee baay'ee rukutanii mana barumsaa sanillee waan jirtu iddoo foddaa wayii qabdu miidhaniiru. Akkaataa kanaatiin egaa waraanni innasuma irra garagalee akkan taane godhe akkaataa kanaatiin gargar bahame. Loltoonni kun barattoota haga tokko qabanii yoo hidhan kanneen hafan ammoo haga barattoonni keenya bahanitti hin barannu jechuun diddaa isaanii irraa duubatti deebi'an jiran. Kaleessa adeemgadda qabamte kunillee deebitee dareetti deebitee barnoota yoo itti fuftee malee hin barannu dhaadannoo jedhudha kan ijoolleen qabanan. Kanaaf barnoonni waan jiraatu nutti hin fakkaatuma torban lama tafe ture faayinaala kennuudhaafi faayinaalli sunis immoo bashanaa'ee jira. Magaalaan Gincii hangafa mormii waggoota lamaa ta'uudhaan kan beekamtu yoo taatu ammas diddaan ummatichaa itti fufee jira. Keessumattuu walakkeessa baatii sadaasaa bara 2015tti diddaan ummatichaa magaalaa Gincii irraa yoo eegalu dhawaataan guutuu Oromiyaa wal dhaqqabsiisee jira. Mormii kanaanis wareegamni olaanaan uummata Oromoo mudateera. Mormii kanarraa kan muddame sirni wayyaanee labsii yeroo muddamaa labsachuun ammas ajjeechaa ifatti raawwataa jira. Kana balaaleffachuun ammas mormiin barattoota magaalaa Ginciitti eegale bakka biroottis geggeeffamaara. Jiraatan magaalaa Gincii kun akka jedhanitti waggoota lamaan darban irraa jalqabee magaalaa isaanii keessatti wanti raawwatamaa jiru haalaan yaaddessaadha. Loltoonni agaazii bahaa gala jiraattota dhoorgaa jiran namoonni hedduun manneen hidhaatti guuramaniiru. Yeroo gara yerootti roorroo isaan irratti fe'amtee jirtu dadhabuun mormiin geggeeffamaara jedhan. Loltoonni kun ofii isaaniitii erga boombii mooraa mana barumsaa irratti darbatanii booda ittiin sababanii namoota nagaa hidhuu itti fufan. Wayita ammaa kana magaalaan Gincii loltootaan guutamuu nuuf himanii osoo nuti jirru barattoonni keenya hidhamuu fi ajjeefamuu hin qaban jechuun kan jiraattonnis diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Jiraattonni magaalaa keessaa buqqaaniitu ba'an yeroo sana yeroo dhukaanni sun dhuka'u namni miidhame illee hin jiru yaa'u isaa waan darbatanis waan itti fakkaatuuf uummanni buqqeenuma bahe bakka. Ijoolleen keenya tokko tuqamnaan hin dhumna yaada jedhu qabatee buqqee bahe uummanni. Kanaaf yeroo sanatti jarrisi ijoollee keessaa barbaadu sana edda qabdee booda waraanni akka malee baay'eedha. Beektaa waraanni kana jedhamee sitti himamuu miti. Kana waan ta'eef namni hagi tokko jedha babbaqatee onnannee galee akkaataa kanaatiin adda bahamee warra eeruma sana immoo achitti qabatte immoo ijoollee keessaa qabatte immoo mana hidhaatti naqxee jechaadha. Barattoonni hundi mormii isaanii kanaan murannoo fi gootummaa jabaa qabaachuu argineerra jedhan
akkasumas wayita ammaa kana adeemsi baruu barsiisuu addaan dhaabbatu kan nuuf himan jiraataan magaalaa Gincii barsiisonnis doorsifamaa jiran. Murannoo qaban fuulduratti ba'anii bakka wallaallee miti wayin immoo sin wajjin araaramne irra jechuu miti beeka nun araararra hin jirru amma warroonni hooggantoonni keenya waan hidhamaniif isaan waan hiitaniif waan sana dadannee isaan hiitanitti jennee sodaannee barachaa jirruu miti barumsarra hin jirru nuni kaayyoo hojii mataa keenya hojjetaa jirra waan ta'eef yoomiyyoo amma bilisummaatti hin barannus hin waliinis araaramnee hin jiraannu yaada jedhu barumsus hin jiru barsiisonni immoo dirqama akka iddoo sana keessaa hin baanetti barsiisonni saatiitti akka mallatteessan intinii wayii qophaa'ee jira jedhanii isa mallatteessuudhaan kanaan alatti barumsi hin jiru. Hoogganoota paartii KFO hidhamuu fi uummanni Oromoo mana hidhaatti guuramaa jiraachuun daran mormii kennaa finiinsa malee duubatti nun deebisu jechuun barattoonni kun dhaadannoo jajjabaa dhageessisaa jiran. Mormii waggoota lamaaf geggeeffamaa jiruun namoonni kumaatamaan lakkaa'aman yoo ajjeefaman kanneen mana hidhaatti dararamaa jiranis lakkoofsaan xiqqaa miti. Miidhaan hammeenyaa kun uummata Oromoo mudataa jirus mormiin itti fufee jira. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Gudar keessatti namoota nagaa adamsanii hidhuun jabaatee jira. Sababa gahaa tokko malee barattoonni jaha barnoota isaanii irraa guutumatti ugguramuunis himameera. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Qeerroon magaalaa Gudar irraa dubbisne akka OMN himetti mootummaan wayyaanee sababa gahaa malee lammiilee nagaa dararaa jira jechuun dubbata. Akka dubbii dargaggoo kanaatti mormii jabaa saba Oromoon mootummaa wayyaanee mudate kana ukkaamsuuf humnoonni waraanaa labsii yeroo muddamaa giddu galeessa godhachuudhaan namoota hidhuu fi ajjeesuu akka mala furmaataatti itti fayyadamaa jiraatan malee sabichi qabsoo kanarraa callisaatti akka hin jirredha. Barattoota uummata keessa namoota 24 hidhaan barattoota keessaa naannoo ijoollee 25 mana barumsaa istaanii qoree mana barumsaa qacaroo qabee fi akka isaan reebanitti murtaa'u haal duree hojjetame. Taa'ee namooti murtaa'u. Amma warratti murtaa'ee jiru ijoolleen itti murtaa'ee jiru balaa darbee fi warreen adabamanii ammatti kanatti murtaa'ee jiru ijoolleen 25 immoo istaanitti gaafa dilbataa murtoodhaaf itti dhiyaatu. Amma barattoota meeqadha kan manni barumsaan akka barnoota isaanii irraa dhorkaman irratti murteesse qabatamatti kanatti beekamu. Qabatamaan ammaa hin birate ijoollee ja'a tokkoffaa barataa Abdii Giraachoo Urgaayilu saddeettota salgaffaarraa Joorjii Tasammaa arfaffaa barataa maqaa isaanii hin beekne malee kutaabni salgaffaa fi xaaliyaanii fi jaree ijoollee barumsaarraa reetan jecha guutumaa hanga gabaasni kun qindaa'etti mootummaan wayyaanee barattoota ja'a mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gudarirraa guutummaatti barnoota isaaniirraa barattoota mormiif kakaastanii jirtu jechuudhaan ari'ee akka jirudha. Kana malees sanbata guddaa fuuldura keenyaa barattoota 25 barnoota isaaniirraa ari'uuf haal dureen hundumtuu xumuramee jiraachuu isaallee qeerroon eenyummaa isaa himachuuf sodaa guddaa qabu garuu dhimmicha itti siiqinsaan beeku kun magaaluma kanarraa OMN'tti himeera. Barattoonni kun barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kutaa salgaffaa kurnaffaa biratti barattoonni kun immoo darbee barumsaa barannu namoonni hidhamanii fayyadaman jedhaniitu gaaffii didda kaasa turani. Barattoonni ja'a battalumatti mana barumsaarraa kareemanii dhorkaniiru. Haalli isaa nama sodaachisa. Uummata maatii ijoollee kanallee deemanii doorsaa jiru. Ajjeesaa ijoollee bitan gorfata jedhaniitu mana irra deemanii doorsaa jiru. Magaalaa Gudar keessatti qofa osoo hin taane aanaalee godina Shawaa Lixaa hedduu keessa imaluudhaan humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota nagaa goolaatti akka jiranis maddi odeeffannoo keenyaa kun dabaluun himee jira. Godina Shawaa Lixaa kun amboollee magaalaa amboollee raafama keessa jirtu illee miseensa taa'edhaan cinqaa illee magaalaa Gudar immoo guutumaa goota waannaa masirumatti uummata jibsaa jiru uummata namoota beekamoos qabanii hidhaa jiru namoota tokko. Walloo aanaa baatee keessatti rakkoon uummata mudataa jiru haalaan cimee jira. Gareen komaand poostii uummata irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiranis jiraattonni diddaa isaanii itti fufan dabalannee oduu kanaan akka nutti dhiyaata. Erga dhiheenya kanaa Walloo aanaa baatee keessatti mormiileen jajjabaan geggeeffamee kaasee jiraattonni hiraarfamaa jiran. Wayita jiraattonni kun komaand poostiidhaan roorrifamaa jiranitti mormiinis itti fufee jira. Jiraataan aanaa baatee akka OMN himanitti rakkooleen jajjabduun wayita adda addaatti isaan mudataa jirtus mormii isaanii irraa duubatti deebi'aa hin jiran. Mormii geggeeffamee tureen ammoo namoonni hagi tokko loltoota agaaziitiin ajjeefamaniiru. Baay'een isaanii qaama hir'atanii jiran. Kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an ammoo manneen hidhaatti guuramuun namni kun himan. Gareen komaand poostii hidhaa fi ajjeechaa jiraatota irraan gahaa jiran hanqannaan ammas dararamiinsa hammeenyaa ifatti geggeessaa jiran.
haalli aanaa baateetti jiru haalaan rakkisaadha. Mootummaan warreen kumaandoo poostii jedhaman sun agaazeen warra jedhaman sun uummata keenya baadiyyaaf magaalaa keessatti baay'ee uummata keenya cinqaa jiranii warreen sanyiidhaanis Oromoo ta'anii uummata keenya uummata keenya keessa warreen uummata keenya dararaa jiru ni jira. Aanaa baatee baadiyyaalee garaagaraa keessatti gareen komaand poostii dirqamaan walgahii walitti qabuun jiraatota irratti maqaa hin jirretti maxxansanii hiraarsuu itti fufaniiru jedhan. Dabalataan immoo beeki walgahii bakka tokko naannoo baadiyyaa qabalee yookaan immoo ganda wanni bakka qababeetti jechuudha. Achitti walgahii gaggeeffamu uummata keenya baay'ee shoror keessaa jiran jechuudha. Isin baateen yookaan immoo uummata baadiyyaa kun hundi keessan onobiidha. Onobi isin gargaarti, ono gabbaan isin gargaaraa jiru. Ichitti ono qabdanii isin tarkaanfii isin irratti fudhatame malee hin ta'u jedhanii walgahii guyyaa lama gaggeessanii naannoo Hadilee bakka jedhamtu jechuudha. Sababaan jiraattonni kun garee gara jabeeyyii komaand poostiin rakkoon isaan irratti geggeeffamaa jiruuf yakka tokko maleedha jedhan. Mormii mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa geggeessu osoo ijaan arginu uummanni Oromoo lafaa fi qabeenya isaarraa buqqa'uu hin qabu. Akkasumas hidhaa fi ajjeechaan uummata Oromoo irraa dhaabbachuu qaba jechuun mormiin geggeeffamus deebiin kennamaa jiru rakkoo wal fakkaataadha jedhan. Ta'us garuu ummatichi haga bilisummaan sabichaa dhugoomutti mormii isaanii irraa duubatti deebi'aa akka hin jirre namni kun ibsan. Sababiin uummata yookaan nama jiraattota kana irratti wanna kun uumamaa jiru kalaati labsiin qeerroon Oromiyaa baastee kana irratti hin hojjenna nuti biyya keenya hin falmannaa gabroomne hin jiraannu hanga wareegama lubbuutti biyya keenya ni falmachuu hin dandeenya mirga keenya maaliif dhabna hidhamtoonni keenya maaliif hidhaatti hafanii warreen immoo jaalawwan keenya wareegaman sun immoo gumaa isaaniif immoo kan kaffallee warreen akka ilma kana raawwachaa jiran kun seeratti maaliif hin dhiyaanne nuti Oromoodha. Oromummaa keenyaan immoo ittiin boonna biyya keenya irratti bilisoomne ittiin jiranna bilisummaa hanga bilisummaa nuti duuba waan hin jennu hin jiru kanaan nu goomsinaa jedhanii jechuudha uummati keenya jechuudha. Uummata gaaffii mirgaa gaafataa jiru maqaa adda addaatti moggaasuun mootummicha waan barameedha jedhan. Kana malees sirboota afaan Oromoo dhageeffachuu fi shubbisuun dhorgamaa akka jiru dubbatan. Aanaa baantee guutuma guututti onobiidha. Jennaanii nuti onogii immoo shororteessa jedhanii shororteessaa nuti gaaffii mirgaa gaafachaa jirra. Inni kan gaafachaa jirru gaaffii abbaa biyyummaati. Oromummaa keenya akkamitti goona? Hin gurguramu maali? Immoo dabalataan immoo baadiyyaa keessatti immoo tapha afaan Oromootiin immoo hin taphatinaadha. Dhowwamaadha. Abbaan tapha afaan Oromootiin taphattee mul'atte tarkaanfii irratti fudhatama. Adabbii hidhaa waggaa kudhaniif illee ni jira jedhanii uummata keenya bas naannoo bakka cidhaatti immoo bakka aadaa isaatti agarsiisutti deemaniifa ati wanneen akkasitti uumamaa jira jechuudha baay'ee. Wayita duulli afaan Oromoo irratti xiyyeeffatamee jiru kanatti ummatichi sirna hamaa kanaaf gurra itti kennuu dhiisee diddaa isaa geggeessaara jedhan. Nuti afaan keenya dubbachuu hin dhiisnu mirga keenya gaafachuu hin dhiisnu nu ajjeeftan nu hiikan malee duubatti wanni nu deebisu hin jiru. Gabrummaa hundeen gabrummaa ofirraa buqqifna malee ni gabroomne hin jiraannu kan nu hidhaaf kan nu ajjeessadha akkan jedhan jechuudha ummatichi gaafii tarbiidhaan godhanii gaafii hin deebisan. Magaalaa Haramayaa keessatti qondaalonni OPDO manneen jiraattotaa irra deemuudhaan namoota waraqaa eenyummaa hin qabne dhiibbaarraan gahaa jiraachuun ibsameera. Itichaa Guddataa bal'ina isaa qindeessee jira. Jiraataan magaalaa Haramayaa irraa dubbisne akka OMN himanitti qondaaltonni OPDO mootummaa wayyaanee waliin yaaddoo fi muddamni hamaan waan isaanitti galteef manneen jiraattotaa irra deemuudhaan namoota galmeessaa fi sakatta'aa jiraachuu isaanii dubbatanii. Namoota mana kireeffatan sakatta'uu fi irra deemanii maqaa isaaniitii fi kana galmeessaa ga'anii akkan deemanii galmeessuu fi yoo waraqaa eenyummaa hin qabaanne fakkii isaan galmeessu waraqaa fi kan koofii godhaa nu birattis galchaa kan qabne ammoo akkan kireessineef warramaatii kireeffattoota manaati. Magaalaa kana keessatti maaltu uumame sakatta'insaa fi gaaffiin waraqaa eenyummaa maalirraa madde lammiin biyya biroo achitti galee jiramoo jennee wayita nama kana gaafannettis nuyi dhalattoonni biyya keessa jirru iyyuu biyya abbaa keenyaa irratti akka lammiitti osoo hin taane akka lammii lammaffaatti ilaalamaatti jirra jechuunis dubbataniiru. Magaalaa kana keessattis ta'e guutummaa aanaa kanaatti gochaan akkasii kun bal'inaan kan itti fufee jiru ta'us namni kun
nuuf himaniiru. Magaalaa ka araddoota jechuudha bulchiinsa magaalaa keessa uummata araddoota jechuudha kanaa wajjin ta'anii deemanii irraa rakkoo hedduu kumaana keenyaatti amma Oromiyaa keessa magaalaa irra deemanii gargara manneetii irra deemanii jiraatu nama meeqaa kireeffatee mooraa kana namni meeqaa jira seeraan ala warra deemuu fi gaama warra deemu akka beeksisanii akka kan wantoota hin qabneetti akka hin kireessine kan mallattoo eenyummaa hin qabne yaanii keessan dursaa jiru warra maatii warra nama mana kireessu. Infoo baasuu qabdanii jedhanii warra mooraatiin jechuudha deemanii kan tatata'anii jechuudha. Akka hin kireessineefi kan jiru jechuudha maatii warraatiin mana namaaf kireessu maatii namni kireessanii. Hoogganaan Ameerikaa Yuunaayitid Isteet Raashiyaan maaliif akka filannoo biyya isaanii irratti fuulleffattee tibba dhufu uummataaf ifa gochuuf akka jiran dubbatan Abdii Fiixeem akka itti dhiyeessa. Daarektarri Dameetikaa biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteet Jeneraal Jeems Clapper imeelii paartii Dimookiraatotaa irratti fuulleffatamee akka hatamuuf kan ajaja dabarsan pireezidantii Raashaa Vilaadimiir Puutiinii jedhani. Torban ittaanu kana keessattis Raashaan maaliif akka imeelii Dimookiraatotaa irratti akka fuulleffatte bal'inaan uummataaf akka ifa gochuuf jiran waadaa seenanii jiru Jeems Clapper. Kun gocha waraanaatii jedhan itti dabaluunis. Raashaan ammayyuu harki koo keessan jiru jechuun waakkachaatti jirti. Filannoo biyyoolessaa sana keessaa harki biyya biraa jiraachuu kan mul'isu gabaasaan Dameetikaa biyyatti kamisa har'aa pireezidantii Obaamaatiif dhiyaatee jira. Jimaata borii ammoo Dameetikaa kun pireezidantii filataman Doonaald Tiraampiif gabaasa kana ifa taasisuudhaaf jira. Sanaan booda torban ittaanutti gabaasaan sun uummataaf ifa taasifama akka BBC'n jedhutti. Aangaa'oti Dameetikaa biyyattii olaanoon qaama qorannoo kana qabatee jiruuf ragaa jiru laatan jiru akka qorannoo sanaatti Mooskoon kan paartii Dimookiraatotaa irratti fuulleffachuun imeeliin sun akka hatamee faca'u taasifteef kaadhimamaa paartii Riippaabilikaanotaa kan ta'an Doonaald Tiraamp filannoo sana irratti akka Hilaarii Kilintaniin injifataniif jedhameetu jedha. Akka qorannoo kanaatti Raashaan intarneetii gargaaramuudhaan dantaa Yuunaayitid Isteet humna waraanaan dippiloomaasii damee daldalaaf akkasumas bu'uraalee misoomaa ijoo ta'an irratti fuulleffachuun taatota miidhaa dhaqqabsiisuuf dandeettiitti qaban bobbaaftee jirti jedha. Clapper akka jedhanitti Raashaan yoo kana gootu filannoo sanaan cinatti kaka'umsa biraallee qabaachuu maltiidha kan jedhan. Itti dabaluunis maayin qorannoo sanaa murtoo filannoo pireezidantummaa raawwate sanarratti dhiibbaa qabamoo hin qabu isa jedhu ammatti waan beeknu tokkoyyuu hin jiru jedhani. Amajji 20 bara 2017 kakatanii pireezidantii Yuunaayitid Isteet 45ffaa ta'uuf kan jiran Doonaald Tiraamp shira kana keessaa Raashaan harka qabdi komeen jedhu kun ammayyuu liqinfamaa fi hin jiru. Raashaan fuulleffatteetti kan jedhamte imeelii nama duula filannoo aadde Hilaarii Kilintaniin hoogganaa turanii Joon Poodistaaf akkasumas sarvarii paartichaa irratti tapha dameelee tikaa akka jaallatan kan dubbatan Doonaald Tiraamp dhimma amma Raashaaf biyyi isaanii Yuunaayitid Isteet irratti wal dhabaa jiran kanarratti wiixata yookiin roobii odeeffannoon ifa taasisuun qabaa jedhanii ka turan Doonaald Tiraamp haga ammaa garuu odeeffannoo ifa taasisan tokkoyyuu hin qaban akka CNN jedhutti. Tibba darbe dhimma kanaan kan wal qabate bulchiinsi Obaamaa dippiloomaatota Raashaa 35 akka Yuunaayitid Isteetiin gadhiisanii ba'aniif erga ajaja dabarsaniin booda mooraa lama Niiyorkiif Meerilaand keessaa Dameetikaa Raashaatti itti dhimma ba'aa kan jedhan dhaabbata lama cufsiisuun isaanii ni yaadatama. Paartii Riippaabilikaanotaa irraa Seeneetar Lindsey Graham gama isaaniitiin Obaamaan haga deemuu qabaniyyuu fagaatanii hin deemne jechuun komatu. Yeroon kun yeroo itti cirracha darbatan otoo hin taane yeroo itti dhagaa darbatanidha kan jedhan Seeneetar Lindsey gaaffiif deebii roobii kaleessaa CNN waliin taasaniin intarneetii paartii Dimookiraatotaa cabsuu keessaa Raashaan harka qabaachuu isheetiif shakkii tokkoyyuu akka hin qabne dubbachuu qofaa osoo hin taane gocha Raashaa sana haaluun Doonaald Tiraamp akkaan akka isaan aarsellee dubbatanii jiru. Egaan daawwattoota keenyaa oduu namaaf qabnu kanuma gama kiyyaan nagaannaaf jiraadha. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuu isaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen Yuunaayitid Isteet keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32
08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Australia 02 80 72 51 70 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. Ramooti murtaa'u amma warratti murtaa'e jiru ijoolleen itti murtaa'e jiru bara darbeetti warreen adabamanii ammatti kanatti murtaa'e jiru ijoolleen digdamii shan immoo isaanitti dilbata murtoodhaaf itti dhiyaatu. Amma barattoota meeqadha kan manni barumsaan akka barnoota isaanii irraa dhorkaman irratti murteesse qabatamatti kanatti beekamu. Qabatamaan amma hin birate ijoollee ja'a tokkoffaa barataa Abdii Gachaaf Urgaayilu saddeettota sargaffaarra Joorjii Tasammaa arfaffaa barataa maqaa isaanii hin beekne malee kutaabni sargaffaa fi taa'anii jaree ijoollee barumsaarraa ari'atanii gocha guutumaa guututti. Hanga gabaasni kun qindaa'etti mootummaan wayyaanee barattoota ja'a mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gudarirraa guutummaatti barnoota isaaniirraa barattoota mormiif kakaastanii jirtu jechuudhaan ari'ee akka jirudha. Kana malees sanbata guddaa fuuldura keenyaa barattoota 25 barnoota isaaniirraa ari'uuf haaldureen hundumtuu xumuramee jiraachuu isaallee qeerroon eenyummaa isaa himachuuf sodaa guddaa qabu garuu dhimmicha itti siiqinsaan beeku kun magaaluma kanarraa OMN'tti himeera. Barattoonni kun barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kutaa salgaffaa kurnaffaa biratti barattoonni kun immoo darbee barumsaa barannu namoonni hidhamanii fayyadaman jedhaniitu gaaffii didda kaasa turani. Barattoonni ja'a battalumatti mana barumsaarraa ari'amanii dhorkaniiru. Haalli isaa nama sodaachisa. Uummata maatii ijoollee kanallee deemanii doorsisaa jiru. Sinajjeessaa ijoollee bitan gorfata jedhaniitu manarra deemanii doorsisaa jiru. Magaalaa Gudar keessatti qofa osoo hin taane aanaalee godina Shawaa Lixaa hedduu keessa imaluudhaan humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota nagaa goolaatti akka jiranis maddi odeeffannoo keenyaa kun dabaluun himee jira. Godina Shawaa Lixaa kun Amboollee magaalaa Amboollee raafama keessa jirtu illee miseensa taa'anii cinqaa illee magaalaa Gudar immoo guutumaa guutaa waannaa sirrumatti uummata jibsaa jiru uummata namoota beekamoos qabanii hidhaa jiru namoota tokko tokko. Walloo aanaa baatee keessatti rakkoon uummata mudataa jiru haalaan cimee jira. Gareen komaand poostii uummata irraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiranis jiraattonni diddaa isaanii itti fufan dabalannee oduu kanaan akka taanutti dhiyaata. Erga dhiheenya kanaa Walloo aanaa baatee keessatti mormiileen jajjabaan geggeeffamee kaasee jiraattonni hiraarfamaa jiran. Wayita jiraattonni kun komaand poostiidhaan roorrifamaa jiranitti mormiinis itti fufee jira. Jiraataan aanaa baatee akka OMN himanitti rakkooleen jajjabduun wayita adda addaatti isaan mudataa jirtus mormii isaanii irraa duubatti deebi'aa hin jiran. Mormii geggeeffamee tureen ammoo namoonni hagi tokko loltoota agaaziitiin ajjeefamaniiru. Baay'een isaanii qaama hir'atanii jiran. Kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an ammoo manneen hidhatti guuramuun namni kun himan. Gareen komaand poostii hidhaa fi ajjeechaa jiraatota irraan gahaa jiran hanqannaan ammas dararamii sammeenyaa ifatti geggeessaa jiran. Haalli aanaa baatee keessa jiru haalaan rakkisaadha. Mootummaan warreen komaand poostii jedhaman sun agaazeen warra jedhaman sun uummata keenya baadiyyaaf magaalaa keessatti baay'ee uummata keenya cinqaa jiran warreen sanyiidhaanis Oromoo ta'anii uummata keenya keessa warreen uummata keenya dararaa jiru ni jira. Aanaa baatee baadiyyaalee garaagaraa keessatti gareen komaand poostii dirqamaan walgahii walitti qabuun jiraatota irratti maqaa hin jirretti maxxansanii hiraarsuu itti fufaniiru jedhan.
dabalataan immoo beeki walgahii bakka tokko naannoo baadiyyaa qabalee yookaan immoo ganda wanii bakka qababeetti jechuudha. Achitti walgahii gaggeeffamu kan uummata keenya baay'ee shoora keessaa jiran jechuudha. Isinii baateen yookaan immoo uummata baadiyyaa kun hundi keessan onogiidha. Onogi isin gargaarti, onoga gabbaan isin gargaaraa jiru. Ichitti ono qabdanii isinii tarkaanfii isin irratti fudhatame malee hin ta'u jedhanii walgahii guyyaa lama gaggeessanii naannoo Hadilee bakka jedhamtu jechuudha. Sababaan jiraattonni kun garee gara jabeeyyii koomaand poostiin rakkoon isaan irratti geggeeffamaa jiruuf yakka tokko maleedha jedhan. Mormii mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa geggeessu osoo ijaan arginu uummanni Oromoo lafaa fi qabeenya isaarraa buqqa'uu hin qabu. Akkasumas hidhaa fi ajjeechaan uummata Oromoo irraa dhaabbachuu qaba jechuun mormiin geggeeffamus deebiin kennamaa jiru rakkoo wal fakkaataadha jedhan. Ta'us garuu ummatichi haga bilisummaan sabichaa dhugoomutti mormii isaanii irraa duubatti deebi'aa akka hin jirre namni kun ibsan. Sababiin uummata yookaan nama jiraattota kana irratti wanna kun uumamaa jiru kalaati labsiin qeerroon Oromiyaa baastee kana irratti hin hojjenna nuti biyya keenya hin falmannaa gabroomne hin jiraannu hanga wareegama lubbuutti biyya keenya ni falmachuu hin dandeenya mirga keenya maaliif dhabna hidhamtoonni keenya maaliif hidhaatti hafanii warreen immoo jaalawwan keenya wareegaman sun immoo gumaa isaanis immoo kan kaffallee warreen akka ilma kana raawwachaa jiran kun seeratti maaliif hin dhiyaanne nuti Oromoodha. Oromummaa keenyaan immoo ittiin boonna biyya keenya irratti bilisoomne ittiin jiranna bilisummaa hanga bilisummaa nuti duuba waan hin jennu hin jiru kana nu goomsina jedhanii jechuudha uummati keenya jechuudha. Uummata gaaffii mirgaa gaafataa jiru maqaa adda addaatti moggaasuun mootummicha waan barameedha jedhan. Kana malees sirboota afaan Oromoo dhageeffachuu fi shubbisuun dhorgamaa akka jiru dubbatan. Aanaa baantee guutuma guututti onogiidha. Jennaanii nuti onogii immoo shoroo keessa jedhanii shoroo keessaa nuti gaaffii mirgaa gaafachaa jirra. Ni kan gaafachaa jirru gaaffii abbaa biyyummaati. Oromummaa keenya akkamitti goona? Hin gurguramu maali? Immoo dabalataan immoo baadiyyaa keessatti immoo tapha afaan Oromootiin immoo hin taphatinaadha. Owwamaadha. Abbaan tapha afaan Oromootiin taphattee mul'atte tarkaanfii irratti fudhatama. Adabbii hidhaa waggaa kudhaniif illee ni jira jedhanii uummata keenya bas naannoo bakka cidhaatti immoo bakka aadaa isaatti agarsiisutti deemaniifa ati wanneen akkasitti uumamaa jira jechuudha baay'ee. Wayita duulli afaan Oromoo irratti xiyyeeffatamee jiru kanatti ummatichi sirna hamaa kanaaf gurra itti kennuu dhiisee diddaa isaa geggeessaara jedhan. Nuti afaan keenya dubbachuu hin dhiisnu mirga keenya gaafachuu hin dhiisnu nu ajjeeftan nu hiitan malee duubatti wanni nu jiru hin jiru. Gabrummaa hundeen gabrummaa ofirraa buqqifna malee ni gabroomne hin jiraannu beekanii hidhaaf nu ajjeefadha akkan jedhan jechuudha ummatichi gaafii darbii kan godhanii gaafii hin dandeenye. Magaalaa Haramayaa keessatti qondaalonni OPDO manneen jiraattotaa irra deemuudhaan namoota waraqaa eenyummaa hin qabne dhiibbaarraan gahaa jiraachuun ibsameera. Itichaa guddataa bal'ina isaa qindeessee jira. Jiraataan magaalaa Haramayaa irraa dubbisne akka OMN'f himanitti qondaaltonni OPDO mootummaa wayyaanee waliin yaaddoo fi muddamni hamaan waan isaanitti galteef manneen jiraattotaa irra deemuudhaan namoota galmeessaa fi sakatta'aa jiraachuu isaanii dubbatanii. Namoota mana kireeffatan sakatta'uu fi irra deemanii maqaa isaaniitii fi kana galmeessaa ga'anii akkan deemanii galmeessuu fi yoo waraqaa eenyummaa hin qabaanne fakkii isaan galmeessu waraqaa fi kan koofii godhaan birattis galchaa kan qabne ammoo akkan kireessineef warramaatii kireeffattoota manaatiif. Magaalaa kana keessatti maaltu uumame sakatta'insaa fi gaaffiin waraqaa eenyummaa maalirraa madde lammiin biyya biroo achitti galee jiramoo jennee wayita nama kana gaafannettis nuyi dhalattoonni biyya keessa jirru iyyuu biyya abbaa keenyaa irratti akka lammiitti osoo hin taane akka lammii lammaffaatti ilaalamaatti jirra jechuunis dubbataniiru. Magaalaa kana keessattis ta'e guutummaa aanaa kanaatti gochaan akkasii kun bal'inaan kan itti fufee jiru ta'us namni kun nuuf himaniiru. Magaalaa ka araddoota jechuudha biqilcha magaalaa keessa uummata araddoota jechuudha kana hojii ta'anii deemanii irraa rakkoo hedduu akkuma aanaa keenyaatti amma Oromiyaa keessa magaalaa irra deemanii gargara manneetii irra deemanii jiraatu nama meeqaa kireeffatee mooraa kana namni meeqaa jira irraan warra deemuu fi gaama warra deemu akka beeksisanii akka kan wantoota hin qabneetti akkan kireessu kan mallattoo eenyummaa hin qabne yaanii keessan dursaa jiru warra maatii warra nama mana kireessu. Infoo baasuu qabdanii jedhanii warra mooraatiin jechuudha deemanii kan sakatta'anii jechuudha. Akkan kireessineefi
kan deebii kumaatti ta'uu yeroo nama ture kumaatti namni kiristaantii. Hoogganaan dameetikaa Yuunaayitid Isteet Raashiyaan maaliif akka filannoo biyya isaanii irratti fuulleffattee tibba dhufu ummataaf ifa gochuuf akka jiran dubbatan Abdii Fiixeem akka itti dhiyeessa. Daarektarri dameetikaa biyyoolessaa kan United States General James Clapper imeelii paartii Dimokiraatotaa irratti fuulleffatamee akka hatamuuf kan ajaja dabarsan pireezidantii Raashaa Vladimir Puutinii jedhani. Torban ittaanu kana keessattis Raashaan maaliif akka imeelii Dimokiraatotaa irratti akka fuulleffatte bal'inaan uummataaf akka ifa gochuuf jiran waadaa seenanii jiru James Clapper. Kun gocha waraanaatii jedhan itti dabaluunis. Raashaan ammayyuu harki koo keessan jiru jechuun waakkachaatti jirti. Filannoo biyyoolessaa sana keessaa harki biyya biraa jiraachuu kan mul'isu gabaasaan dameetikaa biyyatti kamisa har'aa pireezidant Obaamaatiif dhiyaatee jira. Jimaata borii ammoo dameetikaa kun pireezidantii filataman Doonaald Tiraampiif gabaasa kana ifa taasisuudhaaf jira. Sanaan booda torban ittaanutti gabaasaan sun uummataaf ifa taasifama akka BBC'n jedhutti. Aangaa'oti dameetikaa biyyattii olaanoon qaama qorannoo kana qabatee jiruuf ragaa jiru laatan jiru akka qorannoo sanaatti Mooskoon kan paartii Dimokiraatotaa irratti fuulleffachuun imeeliin sun akka hatamee faca'u taasifteef kaadhimamaa paartii Riippaabilikaanotaa kan ta'an Doonaald Tiraamp filannoo sana irratti akka Hilaarii Kilintaniin injifataniif jedhameetu jedha. Akka qorannoo kanaatti Raashaan intarneetii gargaaramuudhaan dantaa Yuunaayitid Isteet humna waraanaan dippiloomaasii damee daldalaaf akkasumas bu'uraalee misoomaa ijoo ta'an irratti fuulleffachuun taatota miidhaa dhaqqabsiisuuf dandeettiitti qaban bobbaaftee jirti jedha. Clapper daawwattoota keenyaa nageenyi badhaadhaa kun tamsaasaa jiddugalaa istiidiyoo OMN irraa isiniif dhiyaataa kan jiru oduudha. Oduu kanaa wajjii an Osmaan Kumeetiin. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina magaalaa Gincii keessatti loltoota agaaziitiin boombiin barattoota irratti erga darbatamee kaasee adeemsi baruu barsiisuu addaan citee jira. Mormiinis geggeeffamaara. Guutuun gabaasa kanaa akka itti dhiyaata. Magaalaa Gincitti kibxata darbeerraa jalqabee diddaan barattoota itti fufee jira. Ka'umsi mormii barattoota kun erga loltoonni agaazii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina magaalaa Gincii irratti boombii darbataniiti kaaseeti. Balaa dhaqqabeen ammoo barattoonni fi barsiisonni hagi tokko madaaniiru. Foddaan manneen barumsaatis caccabuu jiraattonni OMN itti himan. Mooraan mana barumsaa loltoota agaaziitiin waan marfamee jiruuf daran akka mormiin kun babal'atuuf karra saaqeera kan jedhan jiraataa magaalaa Ginciiti. Akka agaaziin daandoo sana keessaa ba'anii fi nageenyaan baranna malee amma yoomitti akka horiitti tifkama. Nuni baranna isa jedhanidha gaaffii isaan gaafatanii. Kana yoo ta'u namichi waraana ajajaa waraanaa kun haasofsiisuu barbaada. Afaan Amaariffaa haasofsiisuu barbaada. Ijoollee tasgabbeessuu gaafa yaalu. Afaan keessa hin barbaanne nun callisnaanii waan qabsoo keenya dagannotitti fakkaate. Kan jedhan asumaan fincilli ka'ee isaa booda boombiin gaafa jedhamu ka'ee ergasii immoo gaafa lammaffaa immoo lamatti dhuka egaa eenyu akka dhukaasuma akkamittiin akka dhuka'ugaa gadi fageenyaan hundumtuu waan baqatuuf adda baasee sitti bu'uu hin danda'u dura waan akkasiitu ture. Loltoonni agaazii ofii isaaniitii hokkara kana uumanii barattoota qabanii hidhaa jiraachuu namni kun nuuf himanii jiru. Akka isaan jedhanitti aduu kibxata darbee mana barumsaa irratti loltoonni agaazii boombii tokko yoo darbatan guyyaa kaleessaatis dabalataan boombiin darbamuu himanii kanarraa ka'uun barattoonni haga yoom loltoota kanaan ajjeefamna jechuun kan ammas mormii isaanii geggeessaa jiran. Gaafa lammaffoo tokkotti dhuka'e gaafa jalqaba kaleessa immoo lamatti dhuka'e kana keessatti uummata olii gadi ariitee reebuu jettee uummata kanaan hiraarsuu jettee uummata gaafa hiraarsitu nuti yoomillee taanaan Dooktar Mararaan hidhamee fi qabsaa'ooti keenya hidhamanii fi ijoolleen waliin baratuu qaban silaa wareegamaniif waan duubatti nu deebisu hin jiru. Kanaaf mormiin keenya amma Oromiyaan walaba baatutti wayinii dhumna yoo hin bilisanii baanaadha bakka dhaadannoon ijoollee kan ture. Isaa booda mana barumsaallee baay'ee rukutanii mana barumsaa sanillee waan jirtu iddoo foddaa wayii qabdu miidhaniiru. Akkaataa kanaatiin egaa waraanni innasuma irra garagalee akkan taane godhe akkaataa kanaatiin gargar bahame. Loltoonni kun barattoota haga tokko qabanii yoo hidhan kanneen hafan ammoo haga barattoonni keenya bahanitti hin barannu jechuun diddaa isaanii irraa duubatti deebi'an jiran. Kaleessaa deengada qabamte kunillee deebitee dareetti deebitee barnoota yoo itti fuftee malee hin barannu dhaadannoo jedhudha kan ijoolleen qabanan. Kanaaf barnoonni waan jiraatu nutti hin fakkaatu amma torban lama tafe ture faayinaala kennuudhaafi faayinaalli sunis immoo bashalaa'ee jira. Magaalaan Gincii hangafa mormii waggoota lamaa ta'uudhaan kan beekamtu yoo taatu ammas diddaan ummatichaa itti fufee jira. Keessumattuu walakkeessa baatii sadaasaa bara 2015tti diddaan ummatichaa magaalaa Gincii irraa yoo eegalu
dhawaataan guutuu Oromiyaa wal dhaqqabsiisee jira. Mormii kanaanis wareegamni olaanaan uummata Oromoo mudateera. Mormii kanarraa kan muddame sirni wayyaanee labsii yeroo muddamaa labsachuun ammas ajjeechaa ifatti raawwataa jira. Kana balaaleffachuun ammas mormiin barattoota magaalaa Gincitti eegale bakka biroottis geggeeffamaara. Jiraatan magaalaa Gincii kun akka jedhanitti waggoota lamaan darban irraa jalqabee magaalaa isaanii keessatti wanti raawwatamaa jiru haalaan yaaddessaadha. Loltoonni agaazii bahaa gala jiraattota dhoorgaa jiran. Namoonni hedduun manneen hidhaatti guuramaniiru. Yeroo gara yerootti roorroo isaan irratti fe'amtee jirtu dadhabuun mormiin geggeeffamaara jedhan. Loltoonni kun ofii isaaniitii erga boombii mooraa mana barumsaa irratti darbatanii booda ittiin sababanii namoota nagaa hidhuu itti fufan. Wayita ammaa kana magaalaan Gincii loltootaan guutamuu nuuf himanii osoo nuti jirru barattoonni keenya hidhamuu fi ajjeefamuu hin qaban jechuun kan jiraattonnis diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Jiraattonni magaalaa keessa buqqaaniitu ba'an yeroo sana yeroo dhukaanni sun dhuka'u namni miidhame illee hin jiru yaa'u isaa waan darbatanis waan itti fakkaateef uummanni buqqeenuma bahe bakka. Ijoolleen keenya tokko tuqamnaan hin dhumna yaada jedhu qabatee buqqee bahe uummanni. Kanaaf yeroo sanatti jarrisi ijoollee keessa barbaadu sana edda qabdee booda waraanni akka malee baay'eedha. Beektaa waraanni kana jedhamee sitti himamuu miti. Kana waan ta'eef namni hagi tokko jedha babbaqatee onnannee galee akkaataa kanaatiin adda bahamee warra eeruma sana immoo achitti qabatte immoo ijoollee keessaa qabatte immoo mana hidhaatti naqxee jechaadha. Barattoonni hundi mormii isaanii kanaan murannoo fi gootummaa jabaa qabaachuu argineerra jedhan. Akkasumas wayita ammaa kana adeemsi baruu barsiisuu addaan dhaabbatu kan nuuf himan jiraataan magaalaa Gincii barsiisonnis doorsifamaa jiran. Murannoo qaban fuulduratti bahanii bakka wallaallee miti wayin immoo sin wajjin araaramne irra jechuu miti beeka nun araararra hin jirru amma warroonni hooggantoonni keenya waan hidhamaniif isaan waan hiitaniif waan sana dagannee isaan hiitanitti jennee sodaannee barachaa jirruu miti barumsarra hin jirru nuni kaayyoo hojii mataa keenya hojjetaa jirra waan ta'eef yoomiyyoo amma bilisumnutti hin barannus hin waliinis araaramnee hin jiraannu yaada jedhu barumsus hin jiru barsiisonni immoo dirqama akka iddoo sana keessaa hin baanetti barsiisonni saatiitti akka mallatteessan intinii wayii qophaa'ee jira jedhanii isa mallatteessuudha. Kanaan alatti barumsi hin jiru. Hoogganoota paartii KFO hidhamuu fi uummanni Oromoo mana hidhaatti guuramaa jiraachuun daran mormii kennaa finiinsa malee duubatti nun deebisu jechuun barattoonni kun dhaadannoo jajjabaa dhageessisaa jiran. Mormii waggoota lamaaf geggeeffamaa jiruun namoonni kumaatamaan lakkaa'aman yoo ajjeefaman kanneen mana hidhaatti dararamaa jiranis lakkoofsaan xiqqaa miti. Miidhaan hammeenyaa kun uummata Oromoo mudataa jirus mormiin itti fufee jira. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Gudar keessatti namoota nagaa adamsanii hidhuun jabaatee jira. Sababa gahaa tokko malee barattoonni jaha barnoota isaanii irraa guutumatti ugguramuunis himameera. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Qeerroon magaalaa Gudar irraa dubbisne akka OMN'f himetti mootummaan wayyaanee sababa gahaa malee lammiilee nagaa dararaa jira jechuun dubbata. Akka dubbii dargaggoo kanaatti mormii jabaa saba Oromoon mootummaa wayyaanee mudate kana ukkaamsuuf humnoonni waraanaa labsii yeroo muddamaa giddu galeessa godhachuudhaan namoota hidhuu fi ajjeesuu akka mala furmaataatti itti fayyadamaa jiraatan malee sabichi qabsoo kanarraa callisaatti akka hin jirredha. Barattoota uummata keessa namoota 24 hidhaan barattoota keessaa naannoo ijoollee 25 mana barumsaa istaanii qoree mana barumsaa qacaroo qabee fi akka isaan ari'amanitti